dhufneef yeroo baay'ee irra deddeebi'ee yoo isaan isin ka'an anatti ka'aa isittiin dubbatinaa jechaa irra dubbachaa ture. Kuni hundinuu akka maaliititti akka wanni wayii jidduu kanatti hin uumamne ajandaa shayxaanaa akka jidduu kanatti hin uumamne gatii barbaaduuf amma badii yoo jiraate mucayyoon sun rakkoo san keessaa baatee ifa kanatti bahuun yoo badii ta'e Oromoo dhaabannee walaa laallu wanni biraa wanni uumame hin jiru. Mucayyoon tun jireenya ishii fokkotaa kaleessaa san keessaa baatee har'a jireenya gaarii jiraachuu isiin eegallaan namni gaafa laayifii jireenya gaariitti achi fufe masanaakilii baay'ee qaba. Sakaallaa baay'ee qaba. Sakaallaan kun jireenya isiiti as dhufe malee kaleessa mucayyoo kana namni quba qabu takkattiin hin jiru. Waa'ee isii namni quba kaasu takkattiin hin jiru. Kanaafuu har'a isiin jireenya eegallaan har'a isiin jijjiirama eegallaan masanaakiliin baay'een itti ka'e. Dhiibbaan baay'een itti ka'e. Anaan arrabsuu isheellee qofa arrabsuun dhufe. Kunummaan akka hin taane kana durallee dubbannee turre nama 3,000 nama 4,000 ammallee wanni bade wayii hin jiru. Wanni badi guddaa wanni barreessaa jiru isin warruma miidiyaa kanarraati. Nu ima warra miidiyaa kanarraati. Kanaafuu wanni gabaabsee ani isinii himu. Arafaat amma haalli isin amma keessa jirtu. Kaleessa illee gaafanne nama 3,000 moo waan haasaa dheengadda jedhan kan irra dhagahee anis biiziidha. Namni hundinuu jireenya ofii walii gaffi fiigee jiraata. Arafaatiin akka carraa waa dagaffi godhee isinis jijjiiramtee bakka jireenya isii jijjiirame laayifii biraati sun. Hundi kennaa riskii carraaqachuu walii gaffi fiinna kino. Kanaaf kaleessa na himanii wanni akkana ijoolleen akkana jedhaanii jirti. Arafaatiin bakkeen kun isiin ta'u mana madaamii dhaqii mana madaamiitti gadi bahii Mariyaamiin biraa bahii Oromoon namaan taatu jedhanii ijoolleen azaa godhaaranii ijoolleen dalasiisaa hin jirani faati mucayyoo tana situ na fide kaleessa situ wal na barsiiseeni ani mootu yoo isiin dalaydi damooza kafalaa fi mucayyoo kana immoo nama baay'ee janajjanee ijoolleen maqaa akkana godhaa jiranii maal haa godhuu waan jedhu na gaafatte dhugaadhaa akka obboleessa tokkoon na gaafatte anillee hayyee anillee gaa kaleessa sitti fidee gargaariin jedhee akka nama tokko siggatee si biraan deemu mucayyoon tun obboleettii teenna yookaan fi kaleessa maqaa siyyuu belleessaa turani haa jijjiiramtee fakkeenya nama baay'ee taatu si biraan hin dhaabadhaa waan jiruun si gaafadhaani eenyutu waasi godhe jedheeni Mariyaamiin gaafadhe kinoo akkana voice akkana itti erganii silkiisii keessa argaa waan akkanaatii waan jedhu na beeksiste akkuma obboleessaatti na beeksiste beekaa anti yaafuu biizii namni hundinuu biizima na himnaan hayyee wanni akkanaa erga jiraate jedhee Arafaatii bilbile dhagahaa jirti isin bira jirti Arafaat wanni akkanaattu akkana Mariyaam akkana jedhaa jirti ati Mariyaamiin faana taa'uu feetaa Mariyaam sii taatee jirti sodaata akka malee anaa si Mariyaamtu haasa'aa jira boru ol kaatee ijoollee warri ajandaa walii gad oofu Harargeen Arsiin ijoollee akkana gootee achi fiddee akkana goote siin nuun jedhanii anallee maqaa na belleessanii sillee maan hin jirre sirra kaanii Mariyaamiin illee maqaa si belleessanii nu fayyirima walii yaanna wanni akkanaa wanni sirra gahe jira jireenyi kun sii ta'ee jira haalli ati jirtu sii ta'ee jira jedhee gaafadhe akka nama tokko dheengadda kino naan jette isiin illee lakki wanni narra gahe hin jiru naa tahee jira wanni hundinuu naa taheera Mariyaamiin faana haala gaariin deemaa jirra hayyee ijoolleen dhuftee tashwiisha si godhaa jirtu kun waan isaan siin jedhan hin dhageettaa moo Mariyaamiin sii ta'e na waliin deema jettee murteessita jennaan lakki Mariyaam naa taate Mariyaamiin waliin deemee murteessaa jedhaani naan jette isa lammaffaa akka gaafii kiyyaatti wanni an Mariyaamiin gaafadhe wanni an Arafaatiin illee gaafadhe Arafaat akkuma agartan sa'aatii dheeraa laayivii gubbaateetti namni kuni biyyarraa gaafa fide hojjataa tokko sa'aatii dheeraa akka inni hojjatuuf barbaada Mariyaam immoo akkasii miti akkamitti naan jedha Mariyaamiin lubbiyye ati saa 24 laayivii irra teetta ganamaa taatee hanga galgala laayivii irra teessaa wanna kana Mariyaamtu si dhiibee akkanatti taa'aa jirtamu Mariyaamtu damooza sii kafalaamaaf laayivii irraa baata siin jettee si dhiibdee akkana si godhaarti moo situ fedhii keetiin taa'aa jedheellee rakkoo isii gaafadhe akka nama yeroo hunda asirra arguutti ani biizi walii gaffii fi gahin argaan garuu saa 24 laayivii irra argaan wanna kana way Mariyaam dhiibdee akkanatti teessisaartii mucayyoo kana kun akkana yoo ta'e sirrii miti waan jedhu Arafaat Mariyaam akkana gootee saa 24 si teessisaa jirti moo jaalala keetiin taa'aa jirta laayivii gubbaa maaf saa kana hunda teettaa jedhee gaafadheen lakki an ofumaa kiyyaa taa'aa akkami sa'a kana hunda hin taa'ini fati wanni ati itti naa'imtu sa'aatii 2 haa dalaydu sa'a san booda uffata ofii haa miicattu achi booda qilleensa baatee haa fudhattu akkasin namni illee hin xafashu abbaan argillee waan dhufee ittiin haasa'u isiin illee namni illee ni yaada dhuftee dalagaa isiin illee yeroo san seeraan daladdi anaaf Arafaat ka itti wal dadhabaa jirru ganama yoo seente galgala irraa baati ani immoo irraa bahi jedhaani isheen immoo laayivii gubbaateetti wayii gadi unkaan alaarmii guutee fi alaarmii saniin
irraa dadhabde bakka kanan na dhibde atillee dhagaye akka nama nakkenne akka nama hadaraa jettee naajabeessi jetteetti akkana na dhibaa jirti waan akkanaatiif si geesse ammoo haasofni akkana kunillee hin jira jettee akka obboleessa normaalitti na himte Mariyaam anillee Arafaatiin gatteessisee bilbila keessa kinoo isin dhagaarte Arafaat wanni akkanaattu akkana Arafaat khalaas wanni darbe ammarra ganama sa'aatii 2 haga sa'aatii hagana laayifii kee irra taa'i sa'aatii isin jetteetti irraa bahi Sigale namni badhe yoo silaalu waan dirqiidhaan akkana si dalaysiisaartu jedhee tilmaama anuuni tilmaama waan sin beekneef anuuni tilmaama akkana si godhaarti jedhee namni hundi waan yaaduuf sa'aatii kana sirreeffattee sa'aatii lamara si namni fi waan qabu harree dafaa namaa qabu ifar kun gaariidha ifar kennisanii jaa kana jechi waan hin dubbadhu waan hin dhiisuu dandeeku Zaki sangalatun fadhu kawaan kana bakka takkatti anaatu sponsor teejee obboleessi kee osoo nama takkan kadhatin osoo ragastii bananii reef duruu nuun jaanii bar intal gastii bana amma gargaarsa eegalaa nuun jaanii bar ijoolleen teenya qalbiin cabtee uste malee waan takkan kadhatinaa fuula nama takkaan dhaabbatinaa gargaarsa guurinaa jee kaash godhee waan san bakka takkatti har'a doolaara 1000 jechuun waan laaftuumi kannees obboleessi kee maqaan Zakiidha galatoonfadhu asumaanuu. Zakillee nin galatoonfadhaa keessaanillee moobila isaatinillee daayirektillee hin dawwalaaf hedduu baay'ee haa galatoomu. Bakka xiqqoo raabata rabbiin guddoo haa naquuf zajaasa addunyaa karaa rabbi isaa milkeessu. Kanumaan jaamalee waan biraa waan hin jiru qaba hawaasa mulu ishin jaaladhaa. Anaatu rabbiin yoo ati nama qulqulluu taate nama keerii taate nama keerii wajjin si fida beekta. Keessa keeti. Saniif hunda keessan isin jaaladhaa isin kabajaa baay'ee isin diqqeeffadhaa. والله قسما بالله وانين جاسو في وانين يسدم بيكو لغا ربي غلطو ملفادو وان برا وان سيغافا نو سنجرتو akkanumatu asbaatee gammachuu san keessa boochee imimmaan buufsuun keessuni ummata leessa galgala haasoyne anillee waan jedhu jedhee isaanillee waan jedhan walii xumurreetiin jirra achirraa ka hafe ammoo akka waan leenca ajjeesanii wayii godhachuun kun sirrii ta'ee natti mul'atu. Of dhaadhuun hin barbaachisu odoo waa'ee tana bilookii kana yookiin kanseeleeshinii fudhatteetiin hin jiraatte of haa dhaadani rakkoon qabu garuu odoo nama harkaa keessaa hin bahin dhaadatuun kuni of jabaaf godhuudha. Ati garuu obsa qabaatuun keessa irra dirqama maaliif? Akkuma namummaatitti illee wanti kun waan gandaati illee miti waan nama dhuunfaa waan ta'eef jechuudha. Dhugaa rabbi maafi kalaas bakka anaaf mucayyoomi ka waliin tahin waliin taane waan jiru obboleessi keenya sunis ka mallaqa koonaa kafale sunis haa galatoomu oromummaaf kafale okee inni dubbii gandaa kana dhaabaa jedhee dhaammate isaa. Nama biraa maaltu ililchuu fide an dubartiidha kan kafalate kan naa kafalees dhiira. Anna ajaa'ibsiisee bara yeroo ati mana mortoguuto faachi jirti ol seentee gasi darban ol deebisan namni silamaan beeta haga feetii ati haa loltu haga feetii ati haa tirtirtu obsuu qaban maaliif harka namaa keessa jirti waan ta'eef daa'imattiin. Kanaaf jechuudha. Gaafa yarraa baatu bayyanatteen gaafa fakkeenyaaf ammoo makana naa kafalanii miti kalaas yani harargee keengi jetti kun as jala yaate nuti maal jedhaa jiru haa jettu harargee mataratti harargeen gandummaatti miti biyyattiin tun amma wallaahi laazim ummanni kun dirqamaan nama dhiibinaa bismillaahi rahmaan xiqqishoo simee akka namaatti gadhaabbadhaatii yaadame xiqqoo isii jechuudha. Xiqqoo isii yoo oliif yaadne barbaachisaadha. Arsii kiingii harargee kiingii mee maaltu kanaan isin ga'e? Sagaleen hin dhaga'amu Mariyaam. Nama dhuunfaati waan nama lamaati kun. Hin dhaga'amu yaasin hin dhaga'amu. Mariyaam. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Waan isin jedhe Mariyaam. Ati nama gaariidha jedhu. Wallahi ati nama gamna ati dhugaa rabbi ani edallee baay'ee si caqasaa ture yeroo hedduu si takataattala beekte ati dhiisi abbaan fedhe harargee kiingii miti waan fedhe ofiinaa jedhu waa'ee namaa dhiisi ati akka jarri taate ta'an jirtu ati sii galee akka silaa jarri edda akka nama
arsiin takkaa mallaqa namarraa waa kafalteen beeknee kana 400,000 kana marraa meeqa dubbatan irra deebi'anii akka waan nama takkaa intala tana osoo dhiira ta'anii kaleessa wayita isiin rakkattee biyyatti akkasi boottu san gargaaran ture. Har'a garuu Wallahi hinaafanii billahi. wallahi dhugama siin jedha hinaafanii har'a jechuudha. Har'a hinaafanii mucattiin tummaa jijjiiramtiif yookaan immoo maa isii bira dalaydiif hinaafaniitiniin har'a kana fidan malee mucattiin tun rakkatteetillee miti. Eda sirritti namni jala san ture yoo sirri hordofee caqasee jiraate dabbaalirrallee ibsaan jechuu jaal ibsaa jedhaniin suni dubbiin inni xaxaa ture mucattiin tun akka waan nama rakkatee yookaan rakkadhe isiin jettee gadi baatee haa dubbattuuf jecha dubbii xaxaa ture. Garuu mucattiilleen akka rakkoo hin qabne namni eda hubate yoo jiraate in hubata jedhee yaada. Kanaafi atini hin aarin abbaan fedhe waan fedhe koomantiidhaan jedhee sii barreessuu danda'a sii galee. Ati akka jaraan ta'in sii galee. Ammaan achiif garuu wanni isinii dhaamu namni kenna. Waan akkanaa kana sirritti hubannoo itti godha. Of bara. Intala kaleessa dagatanii jedhan har'a silaa akkanatti irraan ililchan tureeyyu. Kanaaf isin of bara. Wanti akkanaa jira taanaaniin sirritti waan kana ila itti yaada isinitti haa dhagahamu. Wallahi hinaafaniitiniini malee wanti kuni har'a sanlitu miidhamteeti miti. Jechi ati eda jette sun sirri gadi naa fudhatame ati. Mucattiin tun wanti isiin rakkatte jecha ati amma eda ani maqaallee dhahee jedhuu baadhullee jettee tirta. San rakkattee itti toluu dhabe malee intalli tun hadha waa takka taateeti miti. Kanaafi ati mallaqa kee yoo sii kennan wanti ati itti ajamtuun takka hin jira. Namni guute abbaa feete ofii keetiyyuu dalagatuu hin dandeettaa boo maal goota? Wayi rakkatte. Kanaaf mallaqa kee yoo sii kennan iqaamaa isii wajjin kenniif haa dalagattu deemte. Mee atuu miidhamiiti fooloo isiin edaa gana nu sii gootee maali maqaa isiitiin fooloon kee gana guddate siin jedhan warri argee guutuun fooloo irraa dachafata. Namni 900 namni mana kiyya fooloon godhin kalaasanin lama fooloo tana kadhatte idaa fooloo kun agana nama ila ila Mariyaam waan siin jedhu. Intalli ala argeesi feemasi si goote osoo hin taane tana dura ol beeyna. Ilma namaa waan miidiyaa irra jiru kana baay'een dhagayin illeedha. Lafatti ol beeyna gisee dhiphootiif gisee feemasa ta'e isaan bara feemasa isaasin go'isa si beeyna waan ta'eefi kun waanuma jiru sareen osoo maaduttu ati callisii bira kuti. Namni osoo homa barbaaddeetiin intala tana kamiitu ta'e an akka kiyyatti akka intala dubaraa takkatti osoo homa feete goote intala kana kamiitu ta'e Fatima bootaa isii kaasee akkuma ijoolleen ta'e namicattii tana hamilee itti gootee maqaa itti gootee bira dhaabbattee gaafa san hin du'e uummanni kun eessa jiran. Nuti kutaa namaallee tuquu barbaannee osoo hin taane hin dhumanii jedhee bara haga amma miidiyaarra ol ba'anii akkanatan gaafa isiin teettee shiitii fi tiisisa dhaattu san eessa dhaqan. Har'a gaafa isiin si bira dhuftee waan kana taatu akkas taatee fooloo gootee feemasii si gootee maalii si gootee ati tanaan durallee dalagataatuma turte si beeyna waan ta'eef jechuudha. Kanaafi haa iyyanii namni dhimma si gaafachuu barbaadu gaafii sirraa qaba yoo ta'e mana kee banadhu mana keetitti dhufanii ol seessisii dhimma isaan si dhufaniif gaafadhu. Kanaan bu'aalaa maali namni guruu ijoollee sirraa bultii namaa keessa deemtee baxabbaxaa ooltu isaanuu gabaa ittiin barbaadaa jiran si osoo hin taane isaantu gabaan osoo of beeyte intala isaan osoo nama of beeku taate nama yaadu taate of beeyti ture siraa beektaa isaantu ittiin nagadataa jiran malee ati kaleelle intala nagadattu intala xaarattu. Laali amma isin jechuun laali amma kan gandummaa labsuullee miti amma isinillee arsiin akka arsiititti duuba na kaadha eega gootummaan kan mallaqaan ibsamu kanaa kafalee kanaa kakuma 400 naa kafalees dhiira an dubartiidha wal qixa sii galee. Laalazii. Kanaafi asumaan ijoolleen sabboona dhaggeeffadha. Ijoolleen asumaan ijoolleen gandummaa faarsuu barbaannee osoo hin taane fooloo godha jabeeffadha jabaa keessan. Itti ergadhaa irraa bitadhaa bira dhaabadhaa. Kanaaf ati ankasiidhaa moo Dr. Mariam uummata keessatti uummata kalee gaafii si gaafatu isa hojiin gaafiif deebiin deebisin. Dalagaa xumurre bara adda galle. Wallahi adda galle xumuranneetu jira. Arsenaaliin ol teessis Arsenaala sallaa kanaaf.
namoota xixiqqoo kan nuti xiqqaaruu danda'ani. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Agarsiisuu didee barii lubbu. Mayra me carraa takkaa magarnaase warri amma dhuftaan. Mayra reefillee si dawwalee ture yoona si dawwalee abadan mana nama tokkoo dhayxee homa fedhanuu siin haa jedhanii nama tokko mana nama tokkoon dhaqeen ka barbaade dhufee asitti waan barbaade haa jedhu waan barbaade siin haa gaafatu dhumate. Gaayaa maasii arrabsaa jiraatanii hin dhaqin waan mana jaraa iftuuf hin qabdu. Mana kan kee keessa banadhuuti abbaan barbaade dhufee gaafis gaafatu si haa gaafatu. San boodatti fooloo isaan jedhanii mee namni misaala akkuma misaala fooloo darajaa qabaata subhanallah fooloo nama dubbatu jira mee ummanni as jala amma fakkeenyaaf saadaan mucaa keenya san takkaa fotoo isaa as baheen beeku miliyoona tokkoof meeqa qaba qoosama malee waan biraatii miti fooloon tanum amma deemee saadamiinuu miliyoona san naa kennu osoo jedhe akka naa kennu eega sadarkaa ganaa qabaate muu mushkilan akka naa kennu abdiin qaba. Ustaz ollee bisi maayirama. Dr. Mariam Militar naa kenni nama ciseessisa. Godhee qabee bar naa deebisu. Ummat السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mee taraa dubbadha. Mariyyee teena duraan dursi wallahi baga si qabaanne isaan ilma dhiiraatiin boonaminu ati shamara taateetiin waan hunda moohattee laal obsa qabaattee mucattii yoo taate ifaan isinitti ma warabbalkaa bakka gadhe udda gaafa mana kee dhufteeti nyaata hin dhabne dhugaatiin dhabne gizee barbaadde boqonnaa fudhattee gizee barbaadde hojjettee akka feetee jiraatti yoo maa irraa bitan jettee itti maas irraa bituu dhaban jettee itti guyyaa takka hin dubbanne isinii gala akkuma obboleettii ofiititti osoo firaasha takkara waliin ciisan ofii isiitti quuftee deemu malee jettee rikoordii kaan qabdee kaatee biraa deemte haa deemtu nu dhimma nama tokko hin qabnu Mariam illee yoo taate kaleessa akiinu hojjettee bakka kana geette ishii waliin bakka kana hin geenne ishii immoo mucattii wanta isii biraa isii baasuu deeme Mariamiin bira ni hordofna nu har'aa miti kaleessas waan hundaanuu isii bira jirra quba wal qabna jechuudha isii bira namni gale deemee dhiira yookaan immoo shamara bira dhaqee akka barbaade jiraachuu hin danda'u namni himmootu ala keessa olii gad deemuu barbaade keessattuu Sumaalee san keessa ture Itoophiyaa keessaa biti Sumaalee san keessa turte dhiira malee dhalaan takka jiraachuu hin dandeettu nama dhibba waliin turte waan ta'eef kuni beekamaan ifa jira isinii galee kanaaf rakkoon isii inni guddaan kana ergamma isii biraa baate deemtee dhiira akka barbaadde afattee qabattee akka barbaadde haa jiraattu ati kabajaaf jaalalaan immoo normaan taate isii nu sirraa bahu wallahi baga isii yu sirraa baase arrabbi si abaara jedhe kama isii nu sisseente gaafa duraa ta'u wallahi dhugaa sin jiraan inde alhamdulillah kama isii nu nurraa baate walla shukrii godhi inde rabbi wayiif sii fidee deebisee gaabbee isi matanaa sirraa baase haqa qabda waan ta'eef والله لازم نملي أنا حبيبتي بك دلقا كيا ملي قوياتك نمني جيش إماراتي كيس جرو جيشو جولي أكو ماما يسن أسرنا أغر تمالي والله كيا كانت إمر يمتنى نمني نبيكم جرو مالي جنان بك دلقا فوتي ملي أنا بحار مثلا إسي في دو دك أيوه كان أمن تنتو تاتي قوياتك إلا أبوليت أنت يقافة جيشو دا قافة إيدا نبرا دفتيشو مالتي نمن باستو نانجت أن تكا هديكا لغا سيداكا غرانا سيديبا تكا بهيم بيفو جيشو إدو دلغا خياما ليشو سيغالي بانان غرا دلغا خيا غلام منكوتي سيغالي مي إسي في دوب بحرا دكا كنافو مريم إنا أسو سيغالي برغا فإنا فتشا في الدي غستي رتي في الدي عن دقيقة كان لسي ولينا سو هندن وجتين مجتين تون إسا خنان جيشو دا ويا غافا سنين راك تسين إيرا بربادو موتو أكسي يو إسين وانا توقاسو يتو يمي مانغا لا ركرام بوتي نمان بوي من مدامي تتغي بدنو تقبدو مدامي والله دقيقة كان ممكن يتوبر يورف نوم فكينيا ساعتي لما يورف نه سانينو دولتين ودقيقة شيو دبرسين الربان فاز kana gisee barbaadde raftee gisee barbaadde hirribaa kaatee hojii ofiitti fufti jechuudha. Kuni dhibba jira himmoota osoo sitti himattee waan akkanaa barbaada jettee dalagatteetu ifaaja ofii waliin qabattee xalabattee rakkoon qabu fidachuu hin dandeetti. Obsitee jechuudha. Namni obsaan waan tokko bira dabra. Nama dalagaa beekuu fi nama ruuza bilaasha nyaatu bicha walitti fiddaati nu akkas ta'uu dhabne jetti. Kanaafuu nu ina.
Nama dalagaa beekooti. Nu wallahi siin boonna maqaan rabbi takkitti akka dhiiraaf dubartii ilaal dhiiraaf dubartii warri nu dhiira nu akkasii gootummaa qabna jedhu san jechuudha. Shamarreen takkitti miidiyaa guutuu sochoosi. Dhiirummaa arsii as keessatti qaqqabaa laalala. Dhiirri keenya gabbahee osoo hin dubbatiin dhalaan teene takkitti miidiyaa arsii sochoofte miidiyaa guutuu sochoofte. Alhamdulillah ittiin boonna arsii ta'u wallahi. Akkasii yara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummat Sini dawwala akkasii nagaan jiraadhati. Rabbiin baga rabbii nagaan sirraa yoo gadi baase. Nagayaanu namni namarraa bahu waan gaariidha. Nama akka Riyaanaan jedhama namni warra mana madaamii keessa jiru. Warra mana madaamii keessa jiru waa hedduu hin argu. Warri bakka akkuma oolee fi akkuma itti toletti jiraatu. Obsuun danda'u Riyaanaati yoo cal'isi rabbi ajiriif sarviisii hambisu. Kanaafuu ati rabbi baga sirraa baase nagaan sirraa bahu kanaaf keessan si hima waan si himu maraayyuu. Sabbana hojii kee yaaddu wallahi. Ani bar nagaarrame wanti bar waan qabatanii qabdu wallahi mataa qabatanii luka qabatanii gara ani amma viidiyoo keessan gaafa jalqabarraa isinaa soytanii si waraabee qaba wallahi lazim jechuudha. Maal jette mana maadaamii si fida si galcha jennaan amma na maadaamii afaan hin beeku nu kaleessa haadhateen namoo abbaa keenna bira dhayxeetiin hin dhufnee baranne amma kabajaanisii yeroo tokko dhayxee laaltii gisee